rukubu kana gano titi murad Kaldi. kaldi surprise jete an kesi gammade Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya nuti nagaa jirra galata rabbii ardiifi dhufee jira. Guyyaa hedduuf viidiyoo hojjenne dhiifama isiniin jecha har'amoo viidiyoo haaraa qabadhee dhufeera. Viidiyoon kiyya har'allee asiin dura hojjennurraa adda ta'edha. Na wajjin tura isiniin jedhanii daawwattanii har'a viidiyoon kiyya kadir surprise godha jechuunidha. Ani garuu surprise osoo hin taane prank irratti hojjechuudha. Prankiin kiyyallee maal akka ta'e maaltu akka keessa jiru walumaan ilaallaa kana akkasiin agarsiisa. Haala kanaan meeshaa nama ashagee jira tokko banee ilaalee yoo inni kanaan dura yaani waan pranki ta'eef aare kana immoo itti qayyara maal akka jedhu walumaan ilaallaa kadir dharra aarsuudhaaf kutadhee dhufee jira. Na wajjin tura xumura viidiyoo kiyyaatti share like subscribe gochuudhaan immoo nu jajjabeessa isiniin jecha na wajjin tura gadhuma. Ayi daawwattoota keenyaa makadiiriin qabee isiniin dhufee jira. Kadir salaam isiniin jedhee karaa surprise kennatti deemna. Nu faana tura. Ayyee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu hordoftoota Aishaatu hundi keessa warroonni biyya keessa warroonni biyya alaa jirtu jabaatu qarree fi qeerroon isiniin jecha egaa har'a affeera adda naa godhameetiin dhufe egaa Aishaan desna jedheetiin dhufe egaa kalee dingadda viidiyoo hojjechuudhaaf godhanii nuuf kolchaa isiniin jecha gama amma affeerraa keenya surprise ajaa'ibaan qabadhee si dhufe jetteerti Aishaan surprise kenna kun egaa narra baay'ee keessi kan kolaan lapheen kiyyalaan Akes dada jira. Surprising kenna le sheikh na gamma sin kenne sif kenne jecharte. Ga kenna sheikh na fudhachu fan kes ki gwagwan jira. Nordofa garuma shetti sendebise aferran ki gama mala ka fakkat. Walumaan ka fudhanu ta'a jechuudha barbaade tanani. Ayye daawwattoota keenyaa Kadir bicha sontaane kennaan kun anandee gammachiisaara yaani kennaan nama kennuun abbicha fudhatu bicha sontaane abbaan kennullee itti gammada. Kana jecha isinillee akka itti gammaddan abdiin qaba. Nafaana turaa ga xumura viidiyoo kiyyaatti isiniin jecha kallattiimaan gara kennaa kennuutti deema na hojjetuudha. Ani immoo kennaa kana fudhateen dura maalii yaada qaba si fakkaate kennaa kan naa dhiyeessuuf kan keeteef baay'ee galatoomi isin jecha ilaal. Asirra baay'ee ammalee asine jecha gaaffeerran kun baay'ee na gammachiisee natti toleera. Ga anin beeku ka Asii kennu ara lapheen kiyya kun dahana tasgabbaame daftee sunaa kennite natti tola beeta baay'ee. Akkasumatti ayyaa ta'anillee si kennee gammachuun kee kun akka itti fufuun barbaade waan ta'eef siniin kenna si yaadin. Kennaa lama qopheessa isiniin jedhee jira tokko kana yaadi dura kan bara jiru guddaa kana hayyuu. Egaa ani kennaa kana akkamittiin fudhaa? Ani akkanattiin ka'ee bifa kana laal. Sirraa fudhachuun barbaada. Egaa garuu kiiloon isaan hin beeku natti ulfaataa jira. Ani kennaan kee kun natti ulfaataa jira. Bifa kamiin I don't know why. Kanan kifiyyee irratti egaa harki si deebisu irratti kennaadhaan deebisu mere gaafa surprise godhu wayi kan harki natti ulfaata kan jedhu yaada qaba. Egaa ulfaatullee egaa kennaa nama akkuma darasa haala waaqa isaatti osoo hin taane akkuma kennaa isaatti yaani waan guddaa isa godha. Kana jecha waan rakkoon qabu hiikii kennaan kee kiyya kennama kiyya qallaan naa kennu kabbaas naa kennu dasmeedha kanuma bani dura. Egaa kennaa kana niin bana. I don't know wanni kun anama ani Jaaponi ma wayii akkasitti bareechitee yookaan waan uffata wayii na fakkaataara. Egaa kennaan kee kun meeyyoo hiikame maal akka inni fakkaatan ilaalla. Isteepii tokko banee jira. Isteepii tokko banameera. Wanta adda ta'edha. Wanta adda ta'e wanta takka namni abbaa manaa ofiitii kennee hin beeknedha. Dhugaa kennaa adda ta'e. Dafee maanaa banamuu dirree garuu. Gargaarame? Ni na gargaaramu. Garam goggootee. Argadheen jira gaa. Kan siif hin bana? Siyaa bana? Garuu kennaa abbumatu bana ta'uu keetii banadhu. Banachaan jira. Fagaatiin harkamaa. Wanta gargaarame ta'inna?
Mango akka illa fakkaate baay'ee. Oh my god. Jiren kaasuu darban. Suuta darban. Ay, kennaa keen kun shakkisiiseera. Maali? Wanta jettee irraa dura wanta kabbaanii Oh my god. Kennaan isheen naa kennite aldii fakkii. Ay decoration. Hindi pa rutik ka naman. Kamu jatuh dari tadi kita karir karena makan. Jadi tuh lah dari tadi audi kawa genggur roti kok lepas tadi kan. Ay decoration. Kaya lekin na ito video ka naman gading dito kanya. Kaya kasi. Kaya masih. Faida kamu berkuni. Faida gurana dulu ko senja mo at lekin na kana kana. Ayah dah betul kita. Ini kalau kita ketemu dia, jadi kadang ada kadang mana juga di era. Mereka berarti kalau lepas itu jalan jalan tu kata ya. Ayah emak kena dia kayak kadir di rumah. Kalau kan di dalam di rumah kena kat juga teh. Kesel orang kesel raga cestas gabeso. Isakan ada, isakan ingin nabi, isakan nikah. Orang ada orang. Bisa macam. Mal ko ta kana gading tim sash. Tarawake gadi ko mantenge. Gak akat nurut gadi na ito. Walang gura sa danar ko senja de mo mal jecho. Nama gura dukku kana gano titi gura de. Kaldi. Surprise jete an kesi kiye gammade Na surprise le ninjira ka sanjalo kuno. Surprise le ninjira kana garu kaldi de kan duro bari sinjere ko akkamin artamo me mal jete jete. An kenna kenaru garu. Buya ko na kete fata ette kare versi turi. I'm sorry. Garu ga desi mal ko dani miti. Di kamashi. Nargete sinjecha garu ga. ايش كان مو طمن بناكل مو وانت صرت تودي عشان لك تكينا هلا ماشي وانت صرت تودي ده ماشي كان كان بنان ولا تيس دي كمان Kenna kana tuntina ba. ما مو بنان Anfodo. كادين ماله Ga kenna تاي كم عارف اليوم ده بنجا ya bana mure يا بنا ga me dura tabadde lalata kuni wanu magari fakkata الفاتن ساتو غارغاني enul fata garu kuni ميغا متوي كان مال تايته I don't وانت know قال ده قال وانت ركن زي gama tokko ni shitto fakkata ماشي mudulduli dalle ماشي nimbe fa gama kan wa nyata fakkata ka wa nyata muntani mogoni da wasu jira ماشي ya me tumadem wa ya lafa jala wa jecho ساعتي فكر ega saati sin fakkata ميتي قالوا فكر يا mitiga Aisha da akka durasa nan kalde ninjiru la yo wanti kuni wa duguma surprise inte video kana gadin bis ايش سربرايز لا بني ددبي بني كان بقى ده وتسكن ليرو رافي طره ددبي بني ayye oh my god ega shunkurti dan surprise nan jecha jette medala nonni shunkurti fi qalami qubatin surprise namu goda ga wata kana mata ta siyasa dem tu kamera يا يا جرا شوف dem kamera ده انا جرا فتا سينغو كده kai cha kamera tu fi kamera ga sigi مال peranki jette shunkurti na rati shunkurti na kini هاي ده وتتكينا سربرايزين كان كلام ما فهمت شنكر كده شنكر كده كاكر وريد كان مره كو سربرايز ما قال انت aspeza ما سبيز انا كنت ودي كان سربرايز غير ان دربي غير دي ما انا غافتو كبد نو يي لايه تقومت قلم يدر بيسنا راح جيسي انا مقلمي سنفيدو يجا كاميرا كيسامبو كاديرين دي هو يجاري اسمو يا ساكي سيدي kana mal gotani video kana duga dubba chufdana surprise jette ana surprise godete tini prank na rawjata فرانكينو انا سجمر خلاص. سايو لا لا لقيت بدو سايو ده وقت تجينا
kadiri di surprise jirani ufi kiyya garu prank irratti hojjechuu barbaade jedhee ture atamma dhiifama prank dha kuni ati prank kana ta'e beekee maal godhaa viidiyoo kallattiin siisee na laalla geessa prank akka ta'e meetu ka adas keessatti tuni akka sandare hojjetan kafalatum qabu si kafalamte ayyamu yaada ke dubbadhe shi naaqisiiste la akka duwame qadataa siste dengate prank irratti hojjette ana mugaro kana me zadi malla sitese surprise prank sugure Aisha dhiifama na godheeti hangaruu gaa keessi koo ka baay'ee na rifatee keessi koo baay'ee na gammadu ture. Dhiifama siin jeeba. Ashi gaa egaa dhiifama jettee maa dhiifama jira. Wanti dhiifama jaalan jira. Ati narraa akkatti narraa harkifatamu. Akkatti natti maramte. Egaa anillee dhiifama jechuun dhiifama garuu dhiifama namni dhiifama waan caalee hin jiru dhiifama godheen jira. Narraa kafalattee hartaa jennu gaamaa godhesina. Harkuma kiyyaan naa deebi'aarra gama baay'ee gammadee dhufeen deebi'ee immoo piraanki ta'ee yoo argamu gaa xiqqoo. Nama dabbara? Dabbara? Kafalatte jenneetuma tilmaamnu malee. Haa ta'u gaa maal goona fudhadheen jira qaqqabbaleen jira. Dhiifama deessee godhee jira. Kanaafuu ayyee daawwattoota kennaa kadirillee adii piraanki irratti jechuun irratti hojjedhee isinillee maal akkasitti fakkaate piraankiin kiyya koomenti irratti yaada keessan nuuf kaa'aa. Aga viidiyoo biraatti walitti deebi'uutu jajjabeessa shirraakii gochuu hin dagatinaa walaa guddifnu Oromoo keenya isiniin jedha uummata keenya saba keenya nu jajjabeessa isiniin jecha aga viidiyoo biraatti walitti deebi'uun nagaan nu tura.